Maakii fi ibsaan suuraa fi viidiyoo hedduu biyyi dinqisiifatu gallaksanii jiru. Akkasuma immoo qalabatii godhatanii jiru. Yeroo viidiyoo kun viidiyoo qalabatii isaan godhatanii viidiyoo waraabamee fi akkasuma immoo suuraa yeroo qalabatii godhan gallakkifamedha. Dhugaa waa hedduu takka suuraa hedduu baay'ee namatti toludha. waa hojii horaa bulaa isiniin jennee jirra. Waaqayyoon umrii dheertuu si wajjinii haa jiraachisu isiniin jechuu jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf suuraa isaanii kana irratti hedduu takka suuraa baay'ee eddas nama jedhuu fi nama hawwatudha. Akkasuma immoo ijoollee fiqirii piraankii biyya godhan jechuudha. Waan baay'eedhaan piraankii biyya godhanii maaliif dafanii akka namaa walirraan dafanii gadi hin lakkifne turanii gallakkisan jechuudha. Waan baay'ee das nama jedhudha. Waan jarjaraatii miti waan suuta jedhanii qas jedhanii waa hundumasaa piraankii godhanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo isinillee waaqa nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo warroon chaanala kiyyaafamuu haaraa taatan sabskiraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma beekamu suuraan kun suuraa makii fi ibsaati. Makii fi ibsaan immoo yoo kaleessa piraankii ajaa'ibaa biyya godhan jechuudha. Innis maalidha akkuma argaa jirtanii suurawwan kun kan guyyaa isaan qalabatii akkasuma immoo sagantaa qopheeffatanii qalabatii godhatanidha jechuudha. Kanaaf kaleessa gad kan gallakkifamedha. Akkasuma baga gammaddanii bagatti isin gahee waaqayyoo wajji sinaa tursiisu wajji sinaa horsiisu. Lama ta'aa ciisaa sadi ta'aa ka'aa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Dhugaa dubbachuuf hedduu akkanatti tole suuraan isaanii kun jechuudha. Akkasuma ijoollee illee ijoollee fiqiriitii ijoollee hedduu namatti toltu ijoollee haasaa namaa hin qabanne ijoollee hin jarjarre waa hundumaafiyyuu ragabbi jedhanii waa hunda kan eeggatanidha. Akkuma isheen jettuyyuu nuti waan muddama osoo hin taane suuta jennee hojjennaa jettee makiinuu ibsitee jirti jechuudha. Innaa hedduu takka dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ana hedduu takka natti tolti ijoolleen tun maaliif jaalalli isaanii miidiyaa gubbaatti osoo hin taane keessa isaaniitti illee akkasi. Akkasuma immoo wal kabajaan isaanillee hedduudha jechuudha. Akkuma makiin jettuyyuu abbaa manaa koo wajjin akka yeroo duraanii isaanitti kolfee kana jechuu hin danda'u jette. Namoonni mucayyoo kanarraa barumsa fudhatanii yaada dhugaa dubbachuuf dhugaa ishee jette. Maaliif abbaa manaa kabajaa qaba gaafa akkasuma immoo innillee isheenillee kabajaa waliif godhachuu dirqama isaaniiti jechuudha. Maaliif amma yeroo duraa sanii makiinii abbuma barbaade bira jechuun isa biras dhattee akka barbaadetti wajjin haasoftee taphatti. Garuu amma akkasii miti jechuudha. Wajjinis geemiin taphannu jettee jirti. Sababiin isaas na sodaadha akka yeroo duraanii sanii miti. Akkasuma nan kabajasi nan jaaladhasi. Kanaaf immoo isarra ol bahee sir dubbachuu hin barbaadu jettee jechuudha. Ani mucayyoo kanarraa waan hubadhe baqa nama kabajuu ishee abbaa manaa ishee kabajuu ishee waan kana irraa baradhe jechuudha. Dhugaa waaqayyo umurii dheertuu isiniif haa kennu. Kanan irraa baradhe makiirraa akkuma isheen jetteeyyuu nama kabajuun abbaa manaa fi kabajuun ofillee kabajuudha jechuudha. Maaliif namoota kaawwa wajjin taphadha malee geemillee amma ni sodaadha baay'ee akka duraanii sanii miti. Maaliif nan qaaneffadha jette baqa walumaa galatti sodaachuu fi qaaneffachuun tokkuma jechuudha. Akka gizee duraanii sanii miti. Maaliif abbaa manaa isheen kabajji akka namoota kaawwanii wajjin hiitee taphachuu waan akkasiisanii hin barbaadu jettee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka namatti tolaa baay'ee das nama jedha. Waaqayyo umrii hojjisinaa dheerachuu. Ana garuu barumsa irraa fudhadhee jira. Maaliif akkamitti akka namni ol kabaju jechuudha. Mee isumti warrumti miidiyaa irratti yoo ilaaltan makii fi ibsaan erga nikaa hidhatanii geemii baay'ee wajjin taphatan jechuudha. Erga nikaa hidhatanii dhiisanii jiranii jechuudha. Isin galee dhiisanii jiran erga nikaa hidhatanii jechuudha wajjin taphatan. Darbee yeroo takka lama akkas yoo dafanii irratti dhufan jechuudha. Isaayyuu makiin hin dubbattu jechuudha. Naammoo kaleessa baastee dubbatteerti.
an baay'een qaaneffadha, baay'ee sodaadhas baay'een qaaneffadha. Sababiin isaas abbaa manaa kootii kabajuun qaba. Isarra ol darbee akka duraanii kolfee wajjin taphachuu akkasiisan keessumaan malee miidiyaa irratti miti jette. Innaa dhugaa ishee jette. Dhugaa namni akkas dubartii jabduu jechuun dubartii akkasitti yaada qabdu baay'ee gaariidha jechuudha. Innaa kanaaf ijoollee kanarraa fakkeenya fudhattooti yaade suuraa isaanii kanarratti haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf dhugaa hedduu akka namatti tola. Waaqayyo umrii isin haa dheeressu akkasuma hojii isin haa jiraachisu. Horaa bulaa yeroo dhiyootti immoo zargii keessan argina. Isiniin jennaa waaqayyoon isin haa gargaaru hundumaafuyyuu kanaaf dhugaa dubbachuuf ani hedduun takkan jaaladha dhugaa makii tana jechuudha. Dasna jettee dhugaa mucayyoo kana har'aamati kan inni ishee ilaaluu qaba. Ani tuktukii irratti osoo hin taane makii feesbuukiin hin beeka jechuudha. Feesbuuk irratti yeroo isheen waa'ee qabsoo haasoftu hin beeka jechuudha. Yeroo san baay'ee tokko natti tolti maaliif viidiyoo ishee baay'ee hedduu takka sheerii gochaa ture jechuudha. Kanaaf makii jechuun dhugaa jabduu mucayyooti, jabduu shamara jabduudha jechuudha. Bakka shamara bakka waa hojjette san kutattuudha jechuudha. Akkasuma obsituudha illee jechuudha. Kanaaf makiin jabduudha walumaa galatti jechuudha. Ibsaan asirratti baradhe malee ibsaa tuktukii irratti hin baradhe malee makii ani feesbuuk irratti hin baradhe duruma ka'umsuma ishee beeke jechuudha. Makiin baay'ee nama gaariidha, baay'ee nama qabbaniidha, dubartii qabbanii, dubartii bakka nama safuu ishee eeggattu, dubartii nama hin arrabsineedha. Namni arrabsitu dhugaa makiin baay'ee nama hin arrabsitu dhugaa argeeyyuun beekuma makii nama arrabsitu jechuudha. Walumaa galatti dubartii qabbaniidha jechuudha. Walumaa galatti bakka shamara qabbanee das nama jette jechuudha. Nama amantaa nama arrabsitu, nama xiqqeessitu, nama ifattu, nama addaan hin qooddu. Hedduun ishee dinqisiifadha micoota jechuudha. Galatoon isin jechuu barbaada makii tooyuu akkasuma makii fi ibsaa waaqayyo umrii keessa hosiisinaa dheeressu akkasuma immoo waaqayyo isin wajjinis horaa bulaa waaqayyo jaalala keessan akka dhumaatti isin haa kennu isiniin jedha. Akkasuma warri jaalala kee afaaraa taatan immoo akkasuma warri ibsaa fi makiis jaalatan immoo laayikii nu godhaati, sabskraayibii nu godhaayi isiniin jennaa. Nuti illee waaqayyo gooftaa yoo jedhe yeroo dhiyootti daashii isinitti agarsiisna jechuudha. Inshaallah yoo biyya galle nagaataa.